Akkam jirtan fayyaa nageenyi badhaadha. Yooyyaa mallee yooyyaa ilmaan ayyaa. Beeksisa keenya lammaffaa yuutuubii lallisuuf jedhuun gadisanii deebi'ee jira. Wanni guddaan namilaan baranne waan ofii baranne nuwar waan kenna agam tokko beekne. Wanni hedduun ani sanii qabadhee dhiyaadhuuni aga 2020 gannaara seen fi guyyaa jahan nuwafi agasiyyoo waaqee waan hedduu qabadhee isanii gadiin ba'aa ammaan tana mee agam tokko namni afool keenirra qaba. Ijoollee keenya akkamii guddifan wanni nu guddifannuun afool keen keessa maanfaa ijoollee akkamii akkisii wayirra hedduu akkisii wayaadduun akkisii wagargar baafatuun akkisii irratti barattuun waan akkana kanallee guddis daa'imaatii fi aadaa Oromoo waraana kitaaba harkaa qaba sun keessallee isanii keessa fufuudha. Kitaaba guutuu gadhiisuu baadhullee akkanaan beeksuun ammoo kaan afool kenna kaan dhibiin ammoo waan kenna fi waa'ee kenna wanni kennaaf waa'een keemaanii akkuma nana sanitti waan kennaaf waa'ee kenna arwoluma qabee sanitti fira fiixa finnaa fidam aadaa arda aadaa dhugaa gaaraa laf qoftumi hee ka Afrikaa keessa maan harga dhageettiin ammoo baayogiraafii namaa baayogiraafii yookaan seena namaa tokko akkamii seenessanii akkamiini nami hee kan nu qabnu gootii hayyuun abbootiin gadaa arga dhageettiin teena namedduu jiru cufa yoo dandeenye ka durii barreessana birjullee kaallee cufa barreesse isan biraan ga'uu fi marroo dhiyootti qabadheessanii dhiyaadha. Ka dhibeen ammoo Ooree Buks kitaaba sagaleen kitaaba akkamiin sagaleen qopheessanii kitaaba ammoo kiyyumarraa karaa ittisanii haa kitaaba hedduu na bira jira kitaaba kiyyirraa ittisanii jalqabaa jechuudha. Ta'itaan tammoo Anasiin tuni shootanii waliin jalqabu deemee ilaalistuu yoo jettanii intalteen ta Oromoo ta Walloo warqeen ta qottu malee nurraa fagaatee jiru ka fagoo jiranu nami sanillee guddoollee beektanu guddoollee jaalattanu nama kanaan dur tiyaatira Abisha Garbaalleen sanii hojjete asanii gabbee maqaan isii Lubaaba Jamaal anaa fi Lubaaba Jamaallee shoo anasii jedhanu qabannee ta'uu dandeenye Oromoo cufayyuu waan cufayyuu walumaa qabatti shoon teenna waan kana irratti hundooftiin ennu waan keen kan laallachuuf irratti inaasofna namni dubbisna ufiillee inaasofna waan dadassa qabanne isanii gadhii aananni yuutuubii teenna yuutuubii ki subscribe naatocha saniin jedha ani keessanii isanii wanni hiyyin keessa wanni keessanillee kiyya nutu ka waliiti subscribe naatocha naga waaqa keessa walti dachaana malee.